akkam jirtu mata qaashiti nagaa koodhaa isis bakka jirtanitti nageenyi waaqayyo isiniif haa baay'atu nagaa koodha galata rabbi isiniif tooshuf addisii taataan share like godha warri duraan turtan immoo warri duraan share subscribe gootan immoo guddaa naaf galatoomaa isiniin jedha isiniif galata guddaan qaba akkasumas warri addisii dhuftan immoo share subscribe godha toni maatii nuuf taasisan jecha innaa kanarra qabadhee dhufee yaw akka dureetti miti inna obboleettee teenya takka akkuma nuyi nan hojjetadhatte biyyaa baate inna akka carraa ta'e TikTok irratti arguu dandeessanii yaw namni akkatti bahu beeka malee akkatti galuun beeku kan jedhu beeka malee akkatti galuun beeku jedha Oromoon mammaa kanaafuyyuu nuus waaqayyoon nu eegu namni ishiinis kan kana itti marree kan ta'ateeti miti kan biyyaa baate akkuma nama tokko hojjetadhee tan of jijjiiree maatii kootis jijjiiree gara biyya kootitti deebi'aa jetteeti akka carraa ta'e immoo daa'imni kun ta'e harkatti du'eera amma immoo erga harkatti du'een booda dura mana hidhaa erga galtee turte amma mana duusitti faradamuudhaaf gara ji'a 4 bichaatu shaafe jedhameera ji'a 4 jechuun immoo guyyaa 4 inna faradamisan gara biritti geeddaranii fechuudha gara biritti geeddaramee fira birri gargaaraa jirus jira kan immoo isbur wanna taanun beenu wanna nu qonnamun beeku hojjennee of jijjiirree maatii keenya jijjiirree biyya keenyatti nagaan galla jedneeti yaanna malee sa'aatii kana booda wanna nu qonnamun beeku hundumtu keenya bichaa rabbi kan nu eegu kanaafis immoo ishiitti marra'ee ishiin osoo hin beekin wanta kanatti marra'ee hojjetattees maatii shingee jijjiirree ofiifis of hin taane mana hidhatee jirti agamma maatiin ishee waggaa 11 guutuu ija isheen agarree kanaafuyyuu amma immoo haatii fi abbaan intalatu ilmootu nan argaa Itoophiyaa warri taatan hundi keessanuyyuu Musliima kiristaana osoo hin jedhin osoo waliin qoodin na bira dhaabbadhaa jechaa jira waan ta'eefuyyuu osoo maatii kana bira dhaabbannee jajjabeessinee amma humna keenya gargaarree sinuu nama ta'e gaafa rakkinaa kan nama bira hin dhaabbanne gaafa kan ilkaanii walitti seequun faayidaa hin qabu yaa Itoophiyaan nuti Itoophiyaawwan kanarratti baay'ee beekamuudha baay'ee wal bira dhaabbanna baay'ee wal geenyaafuyyuu nu ishii bira dhaabbannee osoo ishii gargaarree ishiin nan ajjeesaa jetteeti miti maa itti yaadatis miti kana rabbaa beeku kanaafuyyuu haati fi abbaan amma immoo iyyaa jiranii bu'aa jiranii gargaraaf kan nama bu'aanii intalaati ijaan argaa ilmooti ijaan argaa Itoophiyaawwan warri taatan hundi keessanuu na bira dhaabbadhaa ilmootiyya birriitti geeddaramee firaasanii birrii kana ani humna hin qabu ofii keenya humna hin qabnu nu bira dhaabbadhaa toni ilmooteenya tan akka ijaan agarru nu taasisaa sinis nu gargaara jechaa jira waan ta'eefuyyuu kan humna qabnu birriidhaan gargaara kan humna hin qabne immoo share laakiidhaan walii goone nama biraa yoo geenye namni qabu baay'ee gargaaruu danda'a waan ta'eefuyyuu hundumti keenya amma humna keenya osoo wal bira dhaabbanne baay'eedhas nu jedha inna TikTok irratti nama baay'eedhaan beeksisa hojjechaa jiru ana akka kanaan ana kam nama baay'eedha kanaafuyyuu osoo wal bira dhaabbanne bareeduma isiniin jedha osoo wal gargaarre adara keessaa akka wal gargaaru isiniin jedha ልጁ እጇ ላይ ሞተም አልሞተም አድኑኝ አላለች ከእስር ቤት አስፈቱኝ አላለች እናት አባቷ ናቸው እየለመኑ ያሉት እናት አባቷ ልጄን ለ11 ዓመት ያክል አላየዋትም እባካችሁ የኢትዮጵያ ሕዝብ ድረሱልኝ እርዱኝ ካሉ ምን አለ እናት እንዳለው ሰው ብናስብ ምን አለ የዚች እናት እንባ የኔ እናት እንባ ነው ብለን ብናስብ ትላንትና ላይቭ ገብታችሁ ለዚች እህታችን የገቢ ማሰባሰቢያ ስታደርጉም ሆነ ድምጽ ስትሰጡ ለነበራችሁ ልጆች እግዚአብሔር ይስጣችሁ አሁንም ቢሆን ለእህታችን ሁላችንም የቻልነውን እናደርጋለን አመሰግናለሁ
Kana fakkaatame hundumti keenya iyyuu osoo yaadne akka amma humna keenya wal bira dhaabbanne baay'ee bareeda isiniin jedhame ishis waan ishii gargaare maatii ishii isaa ijaan wal agarti baay'ee das nu jedha hundumti keenya iyyuu biyya ormaa jirra akkatti baanu malee akkatti gallu hin beeknu akkaataa biyya keenyatti deebinu hin beeknu bakka jirutti bichaa waaqni nu waa eegu hunduma keenya iyyuu immoo obboleettii teenya tanas bira dhaabbannee tooni ishii baasuu qabna lubbuu ishii baraaruu qabna isiniin jedha obboleewwan koo. አንድ አመት ታስራ የሞት ፍርድ ተፈርዶባት ነገር ግን አሁን በ4 ወር ውስጥ 2 ሚሊዮን ሪያል አቅርቢ ለተባለችዋ ለተቀየረላት በብር እህታችን ሌላ ዛሬ ሙቤ ሚዲያ ላይ በቀጥታ ስርጭት ገንዘብ ስናሰባስብ ነበር። በደጋግ ኢትዮጵያና እጅግ በጣም ሩህሩህ አዛኝ በሆኑ እህት ወንድሞች በ5 ሰዓት ውስጥ 4 ሚሊዮን 50 ሺህ ብር ማሰባሰብ ችለናል። እጅግ በጣም ደስ የሚያስብል ነው። እንዲሁም አንድ እህታችን ለመዳሟ በመናገር መዳሟ 20 ሺህ ሪያል አስገብታለች። ሰበብ ሆናለች። እህታችን ሁላችሁ ላይ የምትሰሩ እንዲሁም ሼክ ቤት ላይ አሚር ቤት ላይ ለምትሰሩ ይህን ጉዳይ በመናገር ሰበብ ሁኑ። እንዲሁም ደግሞ ሁላችንም በምንችለው አቅም ተረባርበን በአጭር ጊዜ ውስጥ የእህታችንን ከተማቲ ዋን ቻናል ኪያ እንዱት ከሰነ አቆን አገቻን ካና እና በለተኛ ተና ብራና በኑ አህቲፍ ያባን አልከኒፍ ጉያ በዋጀናኒ እስንስሞ ወሪን አገኘ ሙቤ ላይቪ የሙቤ ማና ሙቤትቲ ብሪን ጉራማ ጅራ እና ብሪ ከናሞ nama tokkotti baay'atus hundi keenya immoo osoo addaan irraanne hammamu miti dhugaa jechuudha. Hundi keenya iyyuu qabaannee osoo hin taane kan qabnurraa lubbuu nama tokko baasne jechuun bakka samiirratti mee lubbuu nama tokko baasuu jechuun qallaalee miti. Kanaafuyyuu isinis jabaannee biraa dhaabbannu obboleewwan hundumti keessanuyyuu Itoophiyaa waldaata hundumti keessanuyyuu keessatti warri baata yaanni kiyyaarraa dhaabbannu obboleettii teenya bira lubbuu ishee baraaruu siin jedha. Haatiif abbaan galgalaaf ganama iyyaa jira waan ta'eefuyyuu lubbuu nama tokko baasuu jechuun immoo lubbuu nama tokko baraaruu jechuun immoo isiniifis gammachuudha. Nama tokko gargaartanii lubbuun nama mucayyoo tanaa yoo bahe lubbuun obboleettii teenya tanaa yoo bahe yoo baraarame gammachuu akkamitti dhaga'amu nus obbeekna waan ta'eefuyyuu obbeekna bakka nuyi bakka nama tokko gargaare nama rakkate gargaara jechuun bakka maal jedhee isiniif ibsure isiniin beektan bakka jira waan ta'eefuyyuu warri gargaara turan jira waan ta'eefuyyuu isaan bira dhaabbannee isaan jajjabeessinee ofii keenyaafis amma qabnu isaan gargaarree akka isaan jajjabaatan akka obboleettii teenya ta'an haatii fi abbaan ishii arganii gammadaan akka taasisas nu waaqayyo nu gargaaru isiniin jedha. Hundi keessanuyyuu islaama kiristaana osoo hin jedhin laayik sheer godhaatanii wal biraan gahaa isiniin jedha obboleeyyoon koo. Waan kan akkanaatirraa nama baraaru ishinis beektitii miti kan kana keessa seente. Kanaafuyyuu immoo hindilii nama tokkoon beekamu waan ta'eefuyyuu amma walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jedha maatii Itiyooshoo warra disiisatan sheer sabskiraayib godhaatanii wal jajjabeessinas wal bira dhaabbannaafis nama hunda biraan dhugaa mucayyoo tanaa baraaruu adaraa keessan isin jedha. Amma walitti deebinutti